kanas gaa rifannoo takiin akka malee rifannee akka malee gaddinee buletii tennaaf karaan kenna hundi waan kana ta'e jechuudha. Buletii tennaaf jannata hawwina rabbiin buletii tenna warra jannatal firdoosi nu godhu rabbiin jannataan isii qananiisu gammachiisu. Egaa ka dhugaa dubbachuuf jami'aa muslimaa Oromoo biyya Jarman akkasumas sheekotiin ustaazonni kennaa fi hawaasni kenna dargaggoon hundi biyya Jarman keessa jiran galata guddaa qabanii buletii tennallee gaa rabbiin jannatal firdoosi nu qananiisu kun akkaratti geggeessaa jiran jechuudha buletiin. اللهم اغفر له وارحمه 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 اللهم ثبته بالقول الثابت Ergitan ustazota kenna Masyaallah warroonni kun jama'a biyya Awurooppaa biyya Jarmanis nu gargaaran isaan kanniini akkanatti obboleettii teennaa geggeessaa gochaa fi jira rabbiin fuula itti tolu rabbi keessummaa isaa kana akka gaariitti nu haasibatu rabbiin gartee araramuu fi warra jannatal firdoosii isaa qananiisu rabbiin gartee haadha maatii aalii fi roottan abbaa kasii beekan hunda kasitti dhiyaatan saayibbotan isii hunda rabbiin gaa sabrii fi jajjabina hanu kennu kuno manni kenna hawaasni Oromoo biyya Jarman obboleettii teenna bifa kanaan bakka jirurraa akkana walitti dhufee awwaalaa jira jechuudha. Maashaallah hawaasni kennallee haa galatoomanii dhugaa dubbachuuf kuno adaadaa isii ka argitan kana akka malee sabbaruu dadhabdee bu'aa jirti isheen kun ka argitan biyya Ameerikaa irraa obboleettii teenna awwaaluudhaaf dhufte jechuudha. Adaadaa isheetii kun sabbaruu dadhabdee dhugaa dubbachuudhaaf reeftana yeroo lama ol akka malee gaggabdee isheenuu of wallaaltee jechuudha. Egaa ka ajala uumaan godhanii egaa ka hundi kennayyuu karaan kenna sodhuma ilmi namaa gaafuma dhalatu du'a rabbiin gartee araarama isaa haa godhuu fi rabbiin gartee hunda kennaa sabrii fi jajjabina nu haa kennu akka itti jiraatan malee akka itti jiraatan hin beeknu yoom akka duunu eessatti akka duunu hin beeknu jechuudha. Kanaaf inshaallah obboleettii teenna du'aa godhaa fi du'aa kadhaa fi rabbiin gartee akka jannatul firdoosi isii qananiisu rabbiin gartee rahmata isaa akka godhuuf rabbiin harka mirgaatiin akkasii simatu gartee rabbiin gartee qabaa qabree karaa laafisu rabbiin gartee jannatul firdoosi akkasii qananiisu mucayyoo miskiina sabiyyii garaa nama nyaattu wallaahi baay'ee qalbiin nu cabe onneen nu cabe akka malee jechuudha inshaallah. Moment, kala moment. Isa jala fuudha. Obboleettii teenna kunoo asitti awwaala jechuudha. Awwaalchi isii kunoo iddoon qabri isii as jechuudha kunoo obboleettii teenna asitti awwaaluuf deemna jechuudha. Masyaallah obboleettii teenna ollaa muslimaa akkuma argitan biyya kanatti kun qabrii muslimaatii Araad al-Naawii jedha bara 1969 dhalatee bara 2022 Ameerikaa ta'e jechuudha. Kunoo akkanatti obboleettii teennallee awwaala jirra qabriin itti awwaalamtu qabrii muslimaatii qabrii islaamaatii obboleeyyan keenya muslimaa wajjin awwaalamaa jirti maashaallah. ملة رسول الله akkuma argitan
qabrii islaamaatii qabrii muslimaatii obboloota isii islaamaa wajjin awwaalamte obboleettiin teenna akkuma argaa jirtan jechuudha. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله qabriilee kan eeggachaa akkuma argitan qabriin si awwaalamte obboleettiin teennaa qabrii muslimaatii kasin asirratti argitan Ali Sadiruu jedhama. Masha Allah rabbiin gartee jannata firdoosin isii haa qananiisu ollaalee isii jiran akkuma argaa jirtan qabrii muslimaatii kunoo qabrii isii argaa jirtan kun qabrii islaamaatii kunillee qabrii muslimaatii qabrii islaamatti awwaalamtee obboleettiin teennaa jannata firdoosin isii haa qananiisu rabbiin jannata firdoosin obboleettii teennaa gammachiisu dhugaa dubbachuuf hawaasni keenya hundi ka sabrii fi jajjabina hawwina maatii isiitiif jechuudha. kun olloota isii asirratti nagatanii olloota muslimaa qabri islaamatti awwaallee obboleettii teennaa Masha Allah haa galatoomanii jama'aan islaamaa Oromoo biyya Jarman jama'aan muslima Oromoo biyya Jarman haa galatoomanii haa ulfaatanii hawaasni keenya dhugaa dubbachuuf obboleettii teennaa akkasiin malutti gartanii ofirraa gaggeessinee jirra. Rabbiin jannata firdoosin isii haa qananiisu ilmi namaanii dhalatanuma dabra. kunoo qabriin isin argitan kun haaraa jechuudha. qabri haaraa ilmi namaa kun dhalata kun ni du'a. sabrii fi jajjabina maatii fi aalii fi firoottanii hawwina dhugaa dubbachuuf adaadaan isii akka malee miidhamtee jirti akka malee taatee jirti. maal kun alluma duniyaa guututu rifatee akka malee rifannee akka malee onneen nu cabee qalbiin nu cabee geggeessaa obboleettii teennaa geggeessaa jirra. Obsa. Rabbiin rahmataa godhuu fi obboleettii teennaa rabbiin jannata firdoosin isii haa qananiisu. alama addunyaa gubbarra jirtan mara rabbiin ka sabrii fi imaanaa fi jajjabina isin haa kennu. kasii beeytan kasii hin beeyne akka malee rifattan hunda keessanuu jechuudha. rabbiin imaana sabrii fi jajjabina guddaa isiniif haa kennu. hawaasni keenya addunyaarra jirtan hawaasni keenya kan muslimaa biyya Jarman keessa jirtan kan amantaa biraas qabdan kan gadditan kan rifattan kan akka malee onnee fi qalbiin isin cabe hunda rabbiin sabrii jajjabinaa fi imaana isaa isiniif haa kennu. obboleettii teennaa Hilwaa Isaa akkasitti har'a kunoo awwaalchisii biyya Jarmanitti magaalaa Regensburg irratti geggeeffamee obboleettii teennaa kabajaadhaan awwaallannee jirra. obboleettii teennaa awwaallannee rabbiin gaa warroota sii awwaalanis rabbiin zajaa keessan isin haa kafalu. rabbiin gaa sabrii fi imaanaa fi jajjabina isin haa kennu isin jenna. akkasii kun obboleettii teennaa awwaallee jirra. awwaalchisi argitanii jirtanii
qabri islaamatti awwaalamtee olloota siika musliimaallee isin garsiisee jira. Sabbara rabbi sabrii fi maana jajjabina isin haa kennu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isin jedha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. اللهم صل Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum Amin. 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 Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Zikrim ya Allah. Ya Zikrim ya Allah. Masyaallah belijan kina aku nukrati dufani obboleti tenna filwa awal tisifi salata janaza geggesani dhuga dubbachuuf jami'a muslima oromoo biyya jarman galata guddaa qaba hojii boonsaa hojjetanii obboleettii ta'e nagartee kabajaadhaan haboo dhisiis obboleettiin maatiin jechuudha